Akkasi waamicha marii hawaasa Oromoo Torontoo fi naannoo ishitti argamtan maraaf araara ABO Itoophiyaa gidduu laalchisee jilli ABO kan hayyuu dureen durfamu fulbana 15/2018 biyyatti galuu waan deemuuf sirni simannaatii fi dhaamsi kallattiin biyyarraa waan dabruuf koottaa waliin hirmaannetu waliin mari'anna. Guyyaa sanbataa September yookaan fulbana 15 bara 2018 iddoon 1677 Wilson Avenue Park Plaza Hotel yeroon sa'a 5 wareeboota gadaan gadaa bilisummaa nuuf haa ta'u konyaa mul'isa abbaa gadaa horaa bulaa. Ashama harka fuunee kabajamoo daawwattoota keenya akkam jirtu baga nagaan jiraattan isiniin jechaadha qophii marii. Tan TV Oromiyaa magaalaa Torontootiin qophootee tamsaasa saatalaayitii ONN irratti isinii dabartan ada keessummaa cimaa qabadhee dhiyaateetiin jira keessummichiin arraan tana qabadhee dhiyaadde kunis obbo Abdurrashid Abdurrahman. Obbo Abdurrashid Abdurrahman kan biyya alaa kanatti biyya keessattis namoonni baay'een abbaa urjii jaamuudhaan beekamu. Barreessaa kitaaban hedduu hoggaa ta'u abbaa seenaatiis. Egaa abbaa urjiidhaa duraan dursitee afeerraa keenya ulfeessitee dhufuu keetii fi maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoom isiin jenna. Galatooma isinillee afaruu keessaniif. Hayyee abbaa urjiidhaa silaafuu haalli biyya keenya keessatti deemaa jiru isiniif haarayaa miti warra faana bu'ellee seenaa gabaasaa jiru seenaaf ol kaayaadhaa barreessaa jiru. Adeemsarraa waa'ee qabsoo kanas laalchitee warra barata 70 keessa qabsootan eegala keessaa tokko isini. Kana yommuu jiru adeemsa qabsootana keessatti bara afran kana efa bu'aa bahii cimtuu keessa wareegaa fi aarsaa hammanan jedhamne booda addaan tana injifannoon hamma xiqqoon tokko galmooytee jirti jennee jirra. Namoonni baay'een akkasii fudhatanii jiru. Kana keessaa tokko kan as bahee haala akka haarawaatti Jarmanii dhaadiyoo takkaafu OPDO jedhamuun beekamuu fi kan bulchiinsa naannoo Oromiyaadhaa of jijjiirree haaromsa gadi fageenyaa gaggeessinee akkaataa uummata keenya ittiin bulchinu akka duritti ajaja ittiin kennu qullaa osoo hin ta'in. Fedhinnaa uummataa dhagahu warreen waajjirootaa fi caasaa bulchiinsaa keessa jiran marti isaaniitu ajajoota takkaafuu bulchitoota osoo hin ta'in hojjetoota uummataa kan uummataan mindeeffaman ta'uu isaanii agarsiisuudhaaf sagalee uummataa dhagahuu irratti jijjiiramni godhe takkaafuu geeddaramni godhame jedhamee himama. Amma garuu dhaluu kana wanni gama Harargeetti argaa jirru kan sanirraa fagoo ta'e kanarraa akkuma torbaan kana keessatti dhageenyetti bulchaa magaalaa Ciroo kan ture fi itti aanaasaa kaasanii namoota biraa kan uummanni hin feene irratti gad ergan. Kuni naannoo Harargee lixaa qofaa miti. Harargee bahaa keessattis naannoo magaalaa Daddaritti mul'atee jira. Jaarmeenii tokko kan of jijjiire of haaromsa jedhu. Jaarmeenii tokko kan sagalee uummataa dhagahuun qaba jedhu. Jaarmeenii sirna dimookiraasiidhaa fuulduratti biyya san keessatti akka dagaaguu fi adda durummaadhaan kan hirmaate takkaafuu hiriire ana jedhu tokko. Haasawni qondaalonni isaa haasawuu fi hojjaan isaanii wal fakkaataa jira. Yoo hin taane maaltu duuba jira jetteeti. Mee maal gadda abbaa urjiidha? Bareeda gaaffii dheertu seenaa dheertuu qabdu tanuma yeroo gabaabatti kana jedhanii miti garuu akkanaa galutti dhaabni OPDO dhaaba amata 29 qabu jaaramuun isaa 1990tti akka lakkoofsa Faranjiitti waan jaarameef qaba haala jaarameef qaba.
amma illee oggaa jijjiiramne jedhan isaanii mika jijjiirame ummataatu isaan dirqee akka jijjiirama amma isaan jenne tiirra jedhan kana goosise. Isa kana gaa isaanillee waanuma jedhanii gaafa Lammaa Magarsaa gooftaa lama qabaachuu hin qabnu gaafa jee qaba. Haala kana wanni fide isaan ummata Oromootiif sagantaa qabatanii hin beekan takkallee. Gaafa jaaramanis ummata Oromootiif hin jaaramne ammallee ummanni Oromoo if bulchuu ummanni Oromoo gabrummaa jalaa bahee hiree fi burteeffachuu lattummaa sagantaan qaban. Yoo laalte yoo dubbiftee waan isaan barreessan fi sagantaa isaanii kaayoon isaanii hin jirtu. Isaan waan irra jaaraman qaban. Opidoo wanni irra jaaramte aangoodha. Wanni opidoo godhee wanni miseensa horsiise aangoon jiraachuudha. Gaafa wayyaaneen fiddee sanumaa fi fidde. Bakka ummata Oromoo buuftee isaan akka bulchitoota isiitu ramadaa isaan ummata Oromootiin tajaajilaniif akkasitti lafa kaayame ammallee isaan akkasuma beekan. Ummanni Oromoo qabsoon ummanni Oromoo godhe jalqaba irraa kaasee gaafa gabrummaa irraa caba calanqoo irraa kaasee mirga ifi bilisummaa fi harkatee ifi bulchuudha ifi jiraachuudha. Akkas jechuun laalcha habashoonni qaban habashaan beeki dimokiraasii fi bulchuu kana hiikaa isaan beektu. Maaliif seenaa isaanii keessatti tokkootu gaara seenee shiftaa tahee dhufee ani nugusa ja'a duuba sanbooda abbaa fide irratti muuda. Sanuma kana immoo godhanis Mallasfaanis shiftaadha. Dhufanii Oromoofis ja'anii Oromoo jaracha kaanii isaantu muuduu beeka. Inni kuni isaaniif dimokiraasii itti fakkaata. Amma duuba jijjiiramnee jirra bulchiinsa maarree jijjiirama bulchiinsaa laalcha maarree ummanni qabsoon ummanni godhee lakkii sanaa miti ifiif bulchuudha. Ifiif bulchuu jechuun nama qe'eerraa onarraa kaasee namni nama isa bulchu ifiif filachuudha. Namni ummataan filamuu qaba. Sadarkaa fedhetti. Ati biyya alaa keessa turtee jirta. Hin jiru bikka itti mootummaan paartiin heeraan filamtellee isaan isaan filamnee wayii ka heeraan filamellee fuudhee namoota bakka biraatti muuduu hin jiru addunyaarra. Afrikaa fi warra haala sanitti haala gabrummaa jala ammallee jiru keessa malee. Kuni waan Ingiliz dur godhaa ture biyya fi bulchuu deemee gabroomsa irratti. Kanaaf jijjiiramni isaanii ani hin beeku jijjiirama taa'anii kaayoo isaanii jijjiiranii yoo haareetti as baha ni laalla. Ammoo akkaan hin beekutti kitaaba tokko jira yoo dubbifte hin beeku. Maqaa abbaa duulaatiin wayyaaneen qopheessite seenaa qabsoo Oromoo jettee. Akka kitaabni san gabaasutti maal beektaa? Qabsoo Oromoo dhumtee jirti. Uummanni Oromoo bilisoomee jira. Fitti akkasitti beeksisa kitaabni san oppidoon dhaabasani. Kanaafuu haala saniin laaluu qabna. Amma hoggaa uummanni lakkii fi bulchuu qabna jee kana waan jiddaniif qaban. Maaliif wanni isaan uummataan sobaa turan wanni isaan miseensatti horaniin aangoodha. Yoo aangoon tun isaan harkaa baate miseensan qaban ziiroo ta'uu jiraatan. Akka jirutti dur dirqiidhaan nama miseensomsan. Bulchiisuma mootummaa keessa bakka fedhe ta'uudhaan miseensa opidoo ta'uu barbaachisa. Akka isaan lafa kaayatanitti akka waan biittota isaanii taatetti. Kanaaf isaan taa'anii wanni isaan qopheeffatanii jiru biyya tana. Uummata Oromoo mirga uummata Oromoo kabajuudhaaf akka mirga uummata Oromoo kabajamu godhuudhaaf sagantaan lafa kaayatanii jiru kaayoo ittiin qaban. Kanaaf isaanirraa uummanni Oromoo humaa eeguu hin qabuun jedhani. Jarmeenni tokko dhuggaanii fi jijjiirraa gadi fageenyaa haaromsa gadi fageenyaa fiduudhaaf namoota qullaadhaa miti kan jijjiiruu takkaafuu bakka jijjiiruu. Sagantaa isaa akkuma atuutu itti sirna bulchiinsa akkaataa duratti bulchaa turerra kan adda ta'e sagantaa dur gaggeessaa turerra adda kan ta'e baafachuu qaba. Bara 2017 keessa yeroo kora isaanii godhatanii gadi bahan labsii isaan gabbaasanii tan qabxii 13-14 qabdu waliin agarree turre. Waan jijjiirraa jiru agarrachi keessatti. Amma hoggaanii fi obbo Lammaadhaa fi Dooktar Abiy kanneen isaanii ciraa jiraniis fuula haaraa as baasanii
jijjiirama haasawaa jiran. Dimokiraasii haasawaa jiran. Fedhinnaa uummataatiif buluu haasawan keessatti. Dubbee isaanii yoo deemna ilaalle aanaalee Oromiyaa keessa warroonuma bakka takkaa jibbame tokkorraa fuudhanii tokko bira geessan. Fakkeenyaaf kan Dadar keessatti namni jibbuu qofaa miti sadarkaa hamtuurraan gahullee kan itti yaadaa turan. Kan dhageetti rifeensa cirachuudhaaf mana ol seeneeti fuula isaa akka dhooffatuu ta'e nam tokko arge hoggaa irratti beekan namtichi rifeensa ciraafii ture hagam takka haga jibbe agarsiisuudhaaf odoo rifeensa isaa hin fixin maallaqaa osoo irraa fudhatin bahi mana kiyyarraa jedheen. Kun bulchaadha. Namoota akkana jibbaman kana fuudhanii naannoo biraa geessan. Kan uummanni jaalatu ammaan tana wanni tan kaasuu qabnu waa'ee qondaaloonni OPDO tokko barreessaa jiran. Akka uummanni Harargeedha. Uummata ganda'ee fi gosa'ee fi laga'ee fi malee Oromoo bakka biraa hin feene tokkottu barreessaa jiran. Garuu wanni uummanni Oromoodhaa wallaale takkaafuu uummataaf hin himin. Bulchaan naannoo sanii kan isaan kaasan nama dhaloota Wallaggaati. Uummanni jaalachaa ture. Kan uummanni jaalatu kun akka dhageenyutti namtichi uummanni jaalatu kun ilaalcha aba'oo qabaa jedhamee kaasamee kan biraa kan bakka biraatti nama zal godhe irra fidanii jedhan. Qondaaloonni OPDO kawaan akkanaa oofan kun. Obbo Lammaan Faan Hoggaa jijjiirraa godhe jedhee gubbaa dubbatan. Waan jala deemaa jiru kuna wallaalaniiti moo beekaatti dhiisan isiniif fakkaata. Ani barakkaan laalutti jijjiirama godhaa jirra jaan raggaaffiin uummanni Oromoo qabu deebisuudhaaf waan qophaa'e waan ifii isaaniitiif karaa itti aangoorra turan ittiin if tolfatani. Beeyta durgaa goobana jennaan jira kanaani. Amala goobanaa sitti hima amala goobanaa. Amalli goobanaa jechuun nama goobanaa jechuudha. Goobanaa jechuudha miti. Amalli nama garaan buluu warra OPDO akkasitti hin beeka duri. Karaa humniti deemtu goruudha. Amma 26 kana wayyaaneetu humna qaba. Dhugaan siin jaa bakka tokkoon isaanii kurnan isaanii if duroofuu ture isaanuma kana nama biraatiin mibar. Lammaanis ta'u abiyyis ta'u amma 20 keessa jiranii. Jarri kuni warra gaggodhatee jara kanaaf buluu bare. Jijjiiramni ammaan tana dhufe jaamu humna kanaatu wayyaanee harkaa ka'ee uummata harka seene. Uummataatu wayyaaneedhaan buluu dide. Yeroo tana waan garaaf jiraachuu qabaniif kara uummataa godhuu qaban. Sossaani wanni harkame malee isaan lafaa ka'anii guyyuma tokko samiirraa ruhaanii tibootee lakkii har'a saba keessatti onanadhaa fayyadteen hin jiru. Kanaaf dantaa isaanii eeguudhaaf gamana garagalan. Akkasi waamicha marii hawaasa Oromoo Toorontoo fi naannoo ishitti argamtan maraaf. Araara ABO Itoophiyaa jidduu laalchisee jilli ABO kan hayyu dureen durfamu fulbana 15/2018 biyyatti galuu waan deemuuf sirni simannaatii fi dhaamsi kallattiin biyyarraa waan dabruuf koottaa waliin hirmaannetu waliin mari'anna. Guyyaa sanbataa Septembar yookaan fulbana 15 bara 2018 iddoon 1677 Wilson Avenue Park Plaza Hotel yeroon sa'a 5 waaree booda. Gadaan gadaa bilisummaa nuuf haa ta'u. Konyaa mul'isa abbaa gadaa horaa bulaa. Akkasin laaluu qabna. Wanni isaanirraa eegannu hin jiru. Kan gama baha Oromiyaa fudhatte beeta OPDO akka qabdi nama naannawaa sanii dhabuun hin qabdu nama naannawaa sanii sittiin hima. 2002 biyya dhaqe gaafas Junaydii ture biraan dhaqe. Wanni bira dhaqee itti himan ture sabboonummaa xiqqoo qabda siin jedhanii kanaafis dhufee hin jeen. Maal naan jee beektaa? Nama naannawa bahaa nu barbaada.
nama naannoo kanaa hin qabnu. Maaliif hin qabne? Naannoo kanatti ummanni garaa buluudhaaf hin qophoofne. Hin jiru. Anarraa eegalee atis agartee biyya alaattis biyya keessaattis hin qaban nama naannoo kanarraa. Tanaaf nama naannoo biraa fiduun dirqamatti ta'a naannoo san. Aanaa hedduu jira, bulchite hedduu jira. Ammoo qabsoon saniimi wanni ummanni qabsoo godheef ummanni bahaatis kan dhihaatis kan qabsoo godheef ifiif kan isa bakka bu'u ifii filachuudhaaf ifii isaatiif namni ifii filatan ifii buusanii beekte kan wanna opidoo buusuu qaba. Opidoon ta duraa ifiifis hin filamne. Tan lamada heerummaan qabsummaan ummanni godheefu nama biraa akka isaan irratti abbaan fedhe muuduufii miti. Kana hojiin agarsiisaa jira ummanni naannoo baha Oromiyaa. Achi qofaa miti bakkuma fedhettu opidoon nama ifii feete ummata irratti muuduu hin qabdudha. Har'a waan hin dhageeffadhe haasawaa obbo eenyu Baqqalaadha. Baqqalaa Garbaa. Baqqalaa Garbaa. Haasawaa gaarii godhe waan bareedaa godhe kaayoo isaanii hime laal. Jarri kun kaayoo hin qabu warra opidoo hin qaban dhugaan siin jaa wanni isaan waliif fide Abiyyii fi Lammaa fi intalli sadeen maqaansi isaan hunda aangoodha. Qabsoo miti. Qabsoo godhuuf opidoo keessa namni seenne maan dura. Hin jiru opidoon qabsoof hin jaaramne. Opidoon angoof jaaramte angoota yoom dhaban akkam ta'an miseensa qaban barboru. Har'a miliyoon 6 himatan miseensa. Boru gaafa angoorraa bu'an hin jiran. Akka jaarmaatti jaarmee jechuun taphaa miti. Wanni biyya alaa keessa agarre wanni nama amma wal fixee 5 tahee 10 ta'uuf kaayoo qabaateeti. Haa xiqqaatu haa guddatu wayifiin qabsoo godha. Ifi isaati dhiiseeti angoof osoo hin ta'in saba kiyyaa fi waa godha jeeti. Opidoon akkasitti hin jaaramne. Warri miseensa isaan godhanis warra sanii fi miti. Mana barnoota irraa qaadhimatanii jara kana aangoof qaadhiman. Hin jiru wanni akkasii addunyaarra aangoo naman qaadhiman. Namni itti amanee seenuu qaba opidoo beekee waan isin dhaabbatteef. Amma yoo si gaafadhe gabbahee yoo rabbaa fedhe gaafadhe opidoo maaf dhaabbattee yoo siin jee namni himu hin jiru. Hin jiru wanni nisi hin jiru kaayoon nisi. Si galee kanaaf rakkina kana qabdii isiin akkana godhuun waan maas beektaa wayyaaneen irraa bartee bara. Wayyaaneen tan amata meeqa qabsoo gootee meeqaan lubbuu meeqaan tam dhume biyya isaanii keessatti isaanumaatu nama muuda. Dhaqi gandaa adeerran isaanii Eertiraa hin jiru amma 27 warra biyya qaallichi fedheetu muudama. Wanni bilisummaa jaamu wanni dimokiraasii jaamu isaan bira hin jirtu. Danyiis hin jirtu. Heera gadaarraa waan guddaa baruu qaban, uummata Oromoorraa waan guddaa baruu qaban, addunyaa baree beeku nurraa. Mirga namaa eeguun. Kanaaf namni dhugaa ka'ee mirga fi gaafatu. Gandummaa, jinnummaa, maarrummaan Oromiyaan mataan sii bargandaa. Akka gandaa fudhatte. Amaarri akkasii nu laalaa mire dhiphuma jaabar. So sana akka feetetti ilaalladhu. Ammoo dubbiin warri mootummaa qabatu arraas boruus warri barullee filamee biyya san bulchuu taa'u aanotatti uummata ramaduun qabu. Aanota irraa kaasee namni ifii isaatiif abbaa fedheen buluu qaba. Kan ifii filateen akkuma naannoo kanaatti masiitiin hundi asitti ifii filamti mire even school trustii uummataan filamu. Kamana barnoota Ameerikaa keessatti ajajaa poolisii uummataa fila. Shariif uummataatu filata. Sigalee mirgi uummataa eegamuu qaba. Irreen ta'u uummataati. Opidoon humnan qabdu amma gabbaatee waa meeqa haasoitti tun sanagaa uummanni akkuma adeemsa qabsootti ilaaluu qaba. Qabsoo isaatti fufuu qaba. Qabsoon isaan amma akkan isaan godhees qabsoodha. Wanni guddaan asirratti ho'i ta'uu fedhu wanni waggaa dabre kana godhame laal amma irreessa waggaa dabreeti amma kan lammaan dhufuun qabu jee uummanni murteesse. Kalumaa bar guyyaa 300 ho'i. Sigalee lakkis hin feenu jaaniin. San fudhateeti akkasii jiraate. Wanni hangamaa isa jiraachise achirraa anillee gaafasiin qalbii laadheef. Kanaaf jarri kuni ilaa ummataaf waan ummanni godhuu qabu jaanii ifi yaadan hin qaban. Ni yaadatta waan irreessa waggaa dabarratti dhuman warra ifi gatan waan ni fidanii siidaa warra tasa addu'e jaanii lafa kaayan isa faa kaayee beete. Ifi akkamitti itti dhaga'ama. Ilmaan Oromoo kan diinni ajjeese waggaa akkas fudhee lafa kaayu. Jarri kuni warra garaaf deemu. Aangoon isaaniif waan guddaadha.
eenyu file alammaa fi biis uummanni Oromoo file uummata Oromoo bakka bu'an ganda isaaniillee bakka bu'an jirra kun yoo filmaanii dhugaa godhame akkuma leengadda eenyu Junaydin Qeessaatti dhabetti eenyu maqaan isaa abbaan dullaa Qeessaatti dhabetti dhabuuf ta'an santuutti itti dhagahamaa jira. Kanaaf ammatti garagalu qaba karaa biyyaa karaa uummataa. Amma gaa asirratti qabxii bareedduudha kaafte. Jaalannus jibbinus jaarmayni kun amma kan aangoo harkaa qabu isa. Yoggaa lama keessatti otoo yoggaa lama hin guunne keessatti filmaataaf dimokiraasiitiif biyya san keessa gaggeessinaa ajaa'anii dubbatan. Dr. Abiyyi uummata dura dhaabbatee dubbate. Jaarmayni dubbeensaa akkana jijjiraadha. Jijjirtuudha. Kan akkuma ati jette kaayoon inni Oromiyaaf lafa kaayyate hin jirre. Qulqulloomina. Dhaabni OPDOdha. Uummata Oromoodha. Akkuma biyyi filammaan jannitti bilisummaaf qabsaawaa turre waggaa afran jaan kana. Sagantaadhaa fi kaayoon isaan jala qabsaawan tan hin jirre. Kan namoota isaan ramadan kana ramadillee normal heera isaaniiti akkasitti waggaa 27 bulchaa as gahanii filmaata wanni jedhamu hin jiru sirna isaanii keessatti isaantu abbaa fedhe ramada jecha power protection jedhaniini warreen wal eegu namni kan laalamaa jiru namni fedhamoo hin feene miti eenyu dantaa akkitti nuti isaadha wanni deemaa jiru. Jaarmayni hojii akkana ammallee hojjechaa jiru. Yoggaa tokko waggaa lama waggaa osoo hin guunne keessatti filmaata godhee ni mooha jetteen eeyda. Moohaan isaanummaan uwwa filmaataaf yaaduu isaaniitu beektaa maal jaan ayiliin nama darree areera nama fayyaa qabne qajeelti jaan. Amma 27 achirra ta'a jirri kuni. Qaanyi bariif maafuu waan akkasii yaaduun isaanii ani ajaa'iba ta'a talamadaa akka dhaabaatti uummata Oromoo keessatti jiraachuudhaaf duradha uummata Oromootiif maal qabanii san lafa kaa'uu qaban. Aangoo bar uummanni Oromoo kan barbaadu bilisummaadha. Akka isaaniitti beeke namni diinaaf godhatee buluun hin dadhabne beeke. Dilli akkasitti ilmaan Oromoo habaara keessatti qurxummii nyaatte karaarra dhume. Abiyyitaan jamaa godhe akkasaatti gabra ta'anii godhatanii jiraachuun dadhabne beek diinaaf. That's the easiest thing to do. Addunyaa irratti wanni laafaan namaaf sagadanii jiraachuudha. Ammoo uummanni maal jedhu uummanni Oromoo biyya abbaa kiyyaatti andiinan gabbaru jaarraa beek. Isa kana beekuu qaban. Gaaffiin jirtu akka yaada kiyyaatti isaan wanni gaafataman hin jiru. Wanni uummanni Oromoo isaan gaafatu hin jiru. Uummanni Oromoo reefu xiqqoo akka illee nagaa jettu aangoo isaan akka jirti jetteen lafa keessa annatti fakkaatu aangoo isaan akka hin jirtu. Hin jirtu aangoo isaan harka. Aangoon dur wayyaan harka turte wayyaan harka baate uummata harka jirti. Hin jirtu isaan jidduu kana jiran. Hin qaban waan akka illee aangoo dheengaddumaa maarree Alaamuddin haareewumsuudhaaf uttifachaa turanii. Baatumaa furma jahaadura afaan Oromoo irratti hanjamaa godhaa turanii. Amma dhiyeenya kana waan baruu isaarratti waan bahaa jiru quban qaban bar. Jarri kun beeki warra manaa kitaabban waan dubbisi eenyu maqaan isaa gurbaan Idaraasii Masoshaa katabe. Warra wayyaanee yaamtee karabaatti adachiiftee barra suuraa haftu. Hin beekan waan biiroo isaanii keessatti hojjetaman beekan. Irraa quban qaban. Amma fa'a gammachuutti jiran. Maaliif takkaa akka ammaatti bilisooman hin beekan. Wanni ati reefu jettee qabsoona waggaa afur godhaa goone haja'u isaaniif malee uummataaf hin beeke. Wayyaaneetu itti taphachaa ture nuti alaa agarraa beeke. Isaan guyyaa isiin tuffattee waan mallasfaa waan fedhe ja'an jira akka meeshaatti. San jalaa uummanni Oromoo isaan baase. Har'a tuffii san jalaa uummanni Oromoo isaan baase. Sigalanii yaadate gaafa uummanummaan abbaa duulaatiin saree godhanii nuti erganii leenceessi godhanii deemaa gaafa jeen. Eenyuma kanaa bara. Jarri kun saree akkasii turan. Saree wayyaanee turan. Sigalee. Kanaaf nama fiillee beektaa arrabsuun barbaachisu. Nama keenya ammoo ta'ullee namni ilmaan Oromoo kan isaa hidhatti guraa turan. Wayyaaneedhaaf. Amata hin geenye nama 40 50 gaafa kaan 30 dhaabaaf na ji'a biyyi. Akka waan gaarii godhetti. Nama isa tumee gaafatu dhabe eenyu hidhisiin jee jara kana. Maaliif hidhaman?
maal balleessan nothing bar ni jira ba guyyaani dhufaa gaafa jara kan tigaafannu dhugaan sinja amal lamas tokko sadii isaa murteessuun qaban yoom filmaanni godhama akka yaada hiyyaatani ummataatu gabbee murteessuu qaba jarri khalees wayyaani gala wani turaniif aangoodhaaf arrallee aango dhugaa ka garra gammaga awro akka garrutti isaantu waan ni ta'ee jira bakka hundatti haa ta'u malee dhugaadha ummanni Oromoo wal eeggachuu qabaa tokkummaa jabeessuu qabaa maarree jedhanii haasawan takkaa ummanni Oromoo tokkummaan dhabne isaanii kan gina jala gore kanaaf wanni irraa eeggannu hin jiru qabsoon itti fufuu qabdi beete hin beekan waan biraa karaa biraa waa takka illee hin beekan jarri kun dhugaan si ja'a maaliif ummataaf yaadanii takkaan beekan karaa biraatti boddan kana namoonni baay'een yeroon tuni yeroo walqeeqanii miti yeroo ifiifuu habashaadhaa fi diinonni keenya injifannuma xixiqqoo maqaafillee taatu hagammaa galmeeffanne tana nu harkaa baasuudhaaf fudhachuudhaaf kara duri nu deebisuudhaaf carraaqaa jiran keessatti nuti gartee badaa fi hamaa keenya hundaas walitti qabannee tokkoomuu qabna malee walirratti badii walii qotuun gaarii miti warra jedhu qondaalota mootummaa keessaas barreessaa jira waan akkasii dhugaanii fi badii isaanii arkan deebisanii wal jala qotuun maal barbaachisaa bu'aan isaa maali karaa ummata keenyaaf bu'aa qabu irratti waliin hojjanne malee maa wal jala qonna kan jedhu Facebook irratti agarra. Warroota akkanaa kanaammee maal jettaan yaanni isaanii kun fudhatama qaba. Ummanni Oromoo manguddoon qeeroon lakki tokkummaatu wayyaa diinaaf meeshaa ta'uu dhufaa maal jedhanii dhugaa haasawaan dhaga'uun barbaachisaadha. Ammoo warri OPDO warra qaceeffama kan miti warra yaada akkasiillee qabu miti warra takkaa tokkummaattis amanee beeku miti warra garaa jala deemu. Amma yaadachiisuu qabna. Of course oggaa waan gaarii godhan faarsuun barbaachisaadha. Ammoo bakka akka ammaa kanatti ummata irratti qoosan. Intalti reetee bar ummataan eega nu jaalattan abbaa feene isin irra muunna jettee yoom isaan jaalatu ummanni yoom isaan file ummanni hin jiru wanni akkasii. Anta duraa dhiifama naa godhi jara kana aangoo isaa ittiin hin fudhanne hanga ammaa aangoonis hin yaamu jara. In qaban aangoo biratti jarri kuni warra diina jala ture warra amma maqaafachi jiru aangoo kana warra filamee heeraan dhufe qabaatu aangoo kana yaamamuu qaba akka yaada kiyyaatti. Namoonni aangoo mootummaatiin aangoo bulchiinsa ummataatiin yaamnu kas ta'uu qaba. Tabiraa abbaa gadaallee beeku si'uma jennaan isin hin jennuun atilleen isin hin jiinin jiraan tokkolleen isaanii isin hin jaaman nama tokko akka heera Oromootti aadaa Oromootti namni tokko nama tokko si'uma jennaan. Heddummeessee walitti qabu walitti himuu hin kabajaaf jaama ama kun waan anilleen kanan jedheen baay'ina isaaniitiif. Baay'ina isaaniitiif taran bareedaadha. Ammoo akka nama tokkootti ni jaala nama tokkoon maarree jaanii faarsanii ani afaanis nan barree. Kanaaf wanni guddaan amma yaadachiisuu qabna. Maaliif hoggaa namni tokko maal jaan hoggaa namni akka malee ta'e qorisa hojii akka haa'u qabu hojii akka haa'u fedhe harka keessa qabda jaallakki jettee akkasii isaanittis amma himuun ummata tuffachuun qaban. Dhugaan siin jaa ummanni deemee isaan dubbachuun isaan gaafachuun isaaniif bartilaa kabajaadha. Akkasitti hin beekan sigalee. Maaliif warra ummanni filini biyya kanatti ban nama tokko kabajaa qaba yoo dheete ofiisa warra filame dhufanii ta'anii bas dubbisanii bar siittu filee nama tokko quba tokko ummanni ummata bakka buufatee gwaatti ergama warra barra hulaa jalaan banna jirri kuni hin beekan sigalee tanaaf ittiin barbaachisa amma sammalee immoo tokkummaan ummata Oromoo takkaa ummanni Oromoo tokkummaa dhabee wal dhabeen beeku seenaa qabsoo keessatti hin beeka mata 40 wayii keessa jira. Warri garaa warri aangoo fedhu waliin dhowraaf ni yaada. Ammoo hin jiru namni ummanni bal'aan tokkummaa isaa yoomuu caalaa irra hojii agarsiisaa jira. Irra hiddi lolaarraa burraayyuun tiyya jee ummanni falmachuu jira. Biyya hin beene naannawa hin beene sigalee nama hawwadaa itti wayyaaniin ajjeefteef
burraayyuu anaannata. Matakkal irraa waan ni godha. By the way, ulmaan Oromoo kan raayyaa keessatti wayyaan hin taphachaa jirtu opidiyoon quban qabdu. Sittiin hima. Kanaafis hin jedheefu waan uummata Oromootiif ta'u quban qabanii. Opidiyoon dhiyeenya kana akkamitti uummata achitti rarraasaa jirtu. Uummata Oromooti jarri kun. Nama Oromooti. Afaan isaanii dhorkitee akkam baranne daangaa fi keessatti jaartee taphachuu jirti. Quban qaban opidiyoon. Biiziidha feestaa fi waan guruu irratti. Deema bakka adda addaa deemanii aburuu irratti. Kanaaf yoo dafnee Oromiyaa uummata Oromoo warra uummata Oromootiif aannan tokko keenya qofa rakkoon teenya ofirmaata rakkatti. Hanga ammaa nama miliyoonaa fi cinaatu buqqa'ee bar lammaa jalatti. Uummanni kun eessaa buqqa'ee qabeenyi isaa eessa jira meeqaa dhume jedhu kun deemanii qoranne. Amata 5-6 dura kan anni keessatti uummata fixuu eegalan Somaaleen quban qabdu wayyaaneen si galee. Keessaan achi kaayatan rakkoo isaatii miti. Tanaaf isaan kanatti waan dabre haasa'uun gaariillee ta'uu baatu. Ammoo seenaa waan ta'eef himuu qabna deebinee. Waan irra callifnuuf hin jiru. Arraan tana aangoon harka jirti. Si galee aangoon harka jirtu abiyyachi bahee naftanyoota ilmaan naftanyaa kan duruu lafa bu'e. Minilik faarsee ol kaase. Ani hin beeku siyaasaan inni isa bare seenaa isa bare hin beekani. Minilik seenaa addunyaa keessatti nama uummata Oromoo qofaa nama biraa birattu Black Hitler jedhaniin nama fixe. Guyyaa tokko keessatti nama 70 fixe bar namichi. Kanaan deemee seenaa namicha kanaa kaasee Amaarri dur ilmaan naftanyaa Amaarallee hin jiru. Amaarri guddaan nagee qaba. Ilmaan naftanyaa warri yaada san qaban biyya alaa keessatti ni yaadata. Warri qarqara keenya bahan turre arra mataa qabatanii deeman. Kanaaf ammoo beek umaan godhanii fi akka namtichi dhaqee salaatee sagadeefsanii miti. Akkas godhanii booda foqqolchuu deemanii. Kanaaf waan dirree jiraati. Irreen immoo uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsee mirga namaa osoo hin tuqne Amaara meeqaan nu keessa jira. Somaalee meeqaan nu keessa jira. Tokko tuqamee kana hunda eenee bilisummaa teenya achitti tarkaanfachuu qabna. Tanaan jaa dhiifama. Hayyee. Jaarmoleen ammaan tana biyya seenanii jiru. Karaa adda addaatiin jaarmoleen adda addaa. Gariin opidiyoo wajji hiriiraa jira. Gariin ammoo kan dhaabbii wal fakkaattu qabaniis abaawoodhaa fi ofkoodhaa fi kanneen biraatiis gama tokko gorrachaa jiran. Amma yoonii fi filmaanni jedhamu kun tarii kan ni taa'u ta'e. Seenaa biyyattii san keessatti wanni hagaarraa agarra. Akkuma reefuun tana tuuxetti gaafa Afrikaa san keessatti. Mootummaan nama akkanumatti fitti fidde galchite dirree bal'oo kannitee fi aangoo gallakiftee deemtu Afrikaa keessatti hin dhagahamnees hin jirtu. Jaranni warri keenya kun mootummaan EPRDF kan amma jirtu, kan Tigreen keessa jirtu, kan warri Saawuzii keessa jiru, kan jarri Amaaraa keessa jiru kun isaan irraa dhagahaa hin jirru. Kan irraa dhagahaa jiru ijoollotuma keenya ilmaan Oromoo irraa gallakkisan jettee yaadda Oromoo. Waa lamaa jira. Ga'anilleen kan irratti haasoo fedhu beektaa Oromiyaadha guddaa. Oromiyaan hanga danda'amutti dhaabonni maqaa Oromiyaaf mirga uummata Oromootiif mirga bilisummaa Oromiyaatiif sodaachuun qabnu irraa beekte jecha bilisummaa kana. Qabsaa'oon karaa danda'amuun walitti dhufanii akkaataa uummanni filmaata qabaachuu qabutti tokko ta'uun beektaa filmaataa miti. Bifa sanitti karoorfatanii Oromiyaa biyya filmaanni fakkeenya Afrikaa ta'u wanni nuti hin gooneef hin jiru. Kan Itoophiyaa nu ala jira beeka. Wanni Itoophiyaa atillee jettee jirta. Amaarichi gamas jira, Tigreen gamas jirti, Saawuzii jira, Somaalee jira. Kun hunda inni kuni ani akka kiyyatti an nallaaltiyya. Wanni nallaalleef maali? Wanni hanga irraa qabsoon uummata Oromoo fedhiin uummata Oromoo if bilisoomsu iyyuu kabiraat hiree biraa murteessuu irratti waan akka nu hin dhibneef. Kabiraat hiree murteeffachuu qaba.
Abbaa urjii anaa tokko minatti frame godhe malee wanni kana kaaseef jalanus jibbinus agobara san keessa jira. Kan hin jechuu fedhe fedhinnaa kiyyaan osoo hin ta'in hoggansi haaromni OPDOdha gabbahanii Itoophiyaa haaraa ijaarra jedhanii aktivistoonni biyya alaa turanis akkasitti yaada san fudhatanii deemaa jiran biyya keessatti. Amma gaa realitii waan jedhu dhugaa sana himne jechaadha. Kana keessatti warra biraa hin dhageenyu. Akkaataa biyyi sanitti deemtu waa'ee dimookiraasiidha, waa'ee filmaataa wanni irraa dhagahaa jirru hin jiru. Haala biyya sanii tokkollee irraa dhagahaa hin jiru. Warri Saawudii EPRDF nama 36. Warri Saawudii 9 qaba. Amaarri 9 qaba. Tigreen 9 qabdi. Oromoon 9 qofa qabdi. Kan dhagahaa jiru Oromoo 9 kanarraa akkaataa biyyatti sanii. Maaltu deemaa jira? Kanneen biraa maaliif callisa? Jeebar warri biraa beeta rakkoo adda addaatu jira. Amma nu keessatti Oromoo keessatti mirgi dimookiraasii bal'aadha. Habasha keessa hin jiru wanni kun bar. Hin jiru aadaa isaaniiti. Deemaati dimookiraasiidhaan kottaa'u jechuun laafaadha. Garuu warra akkasitti hawaasa isaaniitiif mirga akkasii kan nuumi jirru kuni. Wanni kuni akkama jedhamutti gaa federeeshina. Federeeshina naannoo adda addaatii walitti dhufeeti biyya ta'ee bire. Akkuma yoo inni fudhadhumma yoo inni keessa warra heeraan filamanii dhufee jira. Warra heeraan odoo hin filamin bakka bu'ummaa dhufuu jira Afrikaa keessa akka amma jirutti. Akkam godhan. Takka yoo inni jijjiiramu qabdi waan inni takka heerri lafa kaa'amu qaba kan namni bakka bu'ee dhufu uummataan filamuu qaba. Yoo inni deemtee laaluu qabdi observe godhuu qabdi hajuu heerri lafa kaa'amu qaba. Yoo kan hin taane wayyaaniin amma silaa biyya sii keessatti filmaatiin ooftu si fakkaata. Hin ooftu, hin qabdu, haaruun oofne sin hin jiru firri isaanii kan isaanii ol jiru hin jiran hin qaban waan akkasii. Maali niw dimookiraasii jedhanii kan isaan lafa kaa'an kun. Kitaaba isaaniiti beete akkaataa isaan itti uummata bulchuu qabani. Deenya kanallee intalli takka waan isaanii haasoo turte. Ilaalchi isaanii addisuu dimookiraasii namni arga jetti. Addisuu dimookiraasii quraana isaaniiti. Waan addunyaa keessa hin jirre bar. Dhaabni tokko uummata tokko bulchuu akka isaan fedhan qofa deemuun sambar waan qofa goota beeladaa geejjiba kee beete fardaa fi gaangee akka feetetti siitu uffata. Sanuu gaa fedhanii fincilan. Kanaaf ani isaanii kuni nu yaachisaa laafaan ta'u. It won't be easy. Filmaanni wanni annalaalu kan konserni nagodu Oromiyaadha. Oromiyaa keessatti filmaanni heeraan godhamu qaba namni heeraan filame Oromiyaa gaggeessuu qaba. Isaanummaan kun beeki hegeree Oromiyaa lafa kaa'uu qabanii. Hegereen Oromiyaa tun hedduudha. Itoophiyaa hojii jiraachuu dhabuus beeki hegereesiiti. Namni isaan kana hojii jiraachuudhaaf isaan irraa maal arganna? Jennee yaaduu qabna. Isaan kunoo warra dimookiraasiin hin bulle yoo ta'e akkamitti hojii jiraachuu dandeenya? Takka aadaa keenya fudhachuu yookaan takka nuti yookaan isaanii fudhachuudha. Ihaadig akka amma jiru kanatti egereen qabu. Kana biratti hin qabu egereen isaan jirtu. Ifaan qulqulluu miti. Maaliif dhaabni ihaadig keessa jiru ka Tigree qofaa kan humnaan amma biyya isaa qabatee jiru malee jirre kan bari hin qabani. Tigraay keessa waan deemaa jiru hin beeknu. Tigraay waan juubee lafa ummata lafa Oromootii fi Affaarii fi Amaara fudhatte kana haasa waan jiru Tigraay kutaa waan lamatti hin beeka. Aanota lama sadii isaanii sana ol hin jiru Tigraay jedhamu. Kanaaf inni kuni akkam tahaa ofiidoon akkam taati warri kaanoo akkamitti deemee sadarkaa biyyaatti biyya gaamma Itoophiyaa dhugaa biyya jennu. Akkamitti sanitti dorgomuuf ta'aniin waan arkuu teenyu. Anaaf immoo natti mul'achaa jiru waan isaa hegereen isaa natti mul'achaa jiru. Shororkaatu as deema na fakkaata akkaan harkutti. Maaliif wayyaanee aangoo gadhiiftu hin jirtu tolaan. Amaarillee rakkoon qabu. Hanga isin immoo humnaan aangoo qabachuu barbaadutti biitti san in tasgabbooytu. Soommalii tokko barbaadamuu qaba. The sooner wanni godhuu qabu oppidoon aangoo uummataa kan nu qabdu. Wanni amma rakkoo fidaa jiru oppidootu aangoo uummataa kan nu dide. Beete. Sila oppidoon aangoo uummataa kan nite Tigree kutte hin jirtu.
iperadaf digame sigale akkama jirutti suphu barbaaddi ammoo wanni isaan beeku qaban wanni lammaallee jee biitti tuni jijjiirama bu'uuraa feetiidha jijjiirama hundee sanitti deemaan jiran laal injiru sanitti deemaan jiran jijjiiramni hundee mootummaa atin beeku mootummaa Sillaasee gaafa kute akkasuma kute mootummaa isaa wajjin kadargis akkasuma isaa wajjin kute kunis sanuma isaa wajjin deemu qaba waan tooftaan caasaan diriirfate even akkaataan itti taraare wanni maali naannoo Oromiyaan barra kilomeetira 275 bar isaan hangas lafa kaayani we are asking for 600,000 kanaafu ummanni Oromoo if qopheessu qaba bakki wanni irratti concern godhuu qabnu mirga keenya nuti murteessaadha biyya saniif dura wanni nuti goonu murteessaadha Itoophiyaafis naannoo Afrikaa saniifis kanaaf isaan kana keessatti kamitti demokraasii haba qaallaa I don't know. Dugmatti very hedduu nama yaakisaa akkuma gloomy jansan afaan Ingilizitti hegareen keenya wanni arkaa jirru ammaan tana naannoo biyya sanii keessatti saboonni biraa hidhatanii jiru. Somaalotanii garraa akkamitti keedhachiisan Affaarni agarra akka dhageenyutti Amaarri gadduu andargaa akka dirree baheetti uummata keenya hidhachiisuun qabaa jira. Liigaali humnaan akka mootummaadhaatti hidhachiisaa jira. Oromoon hidhannoo hin qabdu. Mancaallee irraa guura naannoo Harar. Kan inni ittiin dalagachaa ture. Haala xaxamaa akkanaa kana keessatti hegereen uummata Oromoodhaa maal jetteeti yaadda yoo rakkinni tokko dhufe? Ani uummata Oromoo hegereen ifaadha. Kan rakkutti guyyaan dukkanaa deemee jiran fakkaata. Hegereen leessantee carraan uummata Oromoodhaa. Naagale hireen beektaa qawwee qabaachuun nama jiraachisu. Qawwee qabaachuun biyya takka humnaan sin bulchisiisu. Sila akkas ta'e Afgaanistaaniitu Ameerikaaf oggola. Sila Iraaqiitu oggola. Afgaanistaan Ameerikaa qofaa miti neetootu irratti walii galee dadhabe. Nama kumaa meeqa waraanni isaanii waa xiqqoo san dadhaban maaliif murannoo santu jira? Har'a ijoolleen teenya muratte adeero. Odoo qawwee hin qabne harka caasanii warra kaangi qabu dura dhaabbatanii bar. Jeenummaan tanaa oliin jirtu addunyaarra. Qawween walaa Somaalee walaa Amaaraa abbaan fedhe haa qabaatu. Sinjee bar. Isaan keessa dimokiraasii uumuudhaaf isaan rakka. Maaliif qawween uummata isaanii bulchuu barbaadan. Nu keessatti immoo wanni akkasii dagaaguu hin qabu. Dhugaa qeeroon jiraachuu qabdi. Dhugaa Oromiyaa waraana qabaachuu qabdi. Kan nageessi eeguuf. Ammoo keessa nagee qabaannaan nuti allumaan hin godhu. Maaliif keessa barbaachisaan. Oromoon cabsanii baran gammaa. Minilik Oromoon cabse. Warri dhufee maali calanqootti nuun loole bara guddaan nama keenya. Kanaaf tateenya ifaadha. Wanni maaliif akka madageenyutti biyya keessatti namni tokkummaa isaa jabeeffatee wal dhagayaa wajji deemee ijaaramullee baatu bifa jaarmee agarsiisaa jira. Kanaaf isa kanarratti kuufannee irree san cimsuu qabnaa caasaa gadaa taphatti fakkaatiin namni waa'ee gadaa kana hedduun beeku laal. Amata 4 dura ummanni guddaan san waan haraartii baafatanii wal bulchuu turan nagaan. Arraa miti amata 6 dura. Sigale arraa rakkoo jira biyya addunyaa keessa arrumaa'u hawaasa keessa dhalanne nuti. Hawaasa akkasiiti. Wannummaan gabruma jala nu bulchi hangammaa nu teessisee guddaan heera gadaati. Waan biraatiin hawaasa nageeffatu. Kana hedduu kataabamee jira. Warra nu jala nu booda adaree xiqqoo nu bira jirtuutu amata 6 keessatti mootota lakkaawwate. Mootii jechuun beeki nama humnaan aangoo qabatee humnaan jiraatu jechuudha. Oromoo keessatti hin jiru. Abbaa Jifaar xiqqoo haasawan malee akka jirutti abbootii gadaati. Ni dhufan ni deeman. Kanaaf haalli kuni hawaasa keenya keessatti dagaaguu jira. Gadaan lallisuu jira. Uummanni wal dhaga'u jira. Kana irratti kuufannee if jabeessuu qabnaan jaa. Galatoomii abbaa urjiidhaa
yaada bareedaa nu kan nuti mee maayii irratti uummata Oromootii fi jaarmoota Oromootiif dhaamsi qabdu maal fakkaata? Bareeda dura wanni jechuun barbaadu guddaan ijoollee dhiyeenya kana naannoo bahaatti walii qabamtee mirga uummata Oromoo walii gala kan naannoo sanii qofaatiin beekta. Saniif qabsoo godhaa jiran jabaadhaan jedhan maaliif kuni boqonnaa lama taati jijjiirama biyya saniitiif. Inni duraa mootummaa guddaa firraa kaafne kan lamadaa immoo warra sadarkaa fedheetti uummata irratti namoota muutu. Inni kuni wanni isaan jalqaban bakka biraatti irratti fufuu qaba. Bakka hundatti bakka qabsoon hin jirre bakka jirtu hundattuu uummanni warra oppidiyoon isaan irratti muuddee firraa kaasuu qaba. Kan fedhetti buluu qaba. Ifii filachuu qaba. Oppidiyoon warri mootummaa irra jiruuf tunis tabiraatis san fudhachuu qaban. Haarri kunni lafa kaayamuu qaba. Tan lamadaa namoonni akka dhaabaattis ta'uu akka gareettis namni hedduun biyya seenuu jira. Anillee yeroo gabaabaa keessatti biyya hin deema. Wanni guddaan dheenuuf irree biyya keessa jirtuudhaaf tirnisa kennuuf jabeessuudhaaf. Alarraa dhaqanii uummata kana ni bulchinanii gaggeessinaan jookiidha dabaratti. Uummata kana karaa ta'urratti sirreessanii akka namni kuni caasaa horee ifi wal dhagee ifi wal bulchuu irratti hojjechuu qaban warri alaa dhaqan dhugaadha. Irra guddaa namaa mootummaa tanaaf baasee beeka. Irra guddaa isaanii wayyaanee dura namni Oromoo waa xiqqoo ture biyya alaa. Warri kan jalaa deemanis yeruma kana kan amma dhaqanis mootummaa tana keessatti of course caccabsaniiti humnaan dheennee humnaan dhaqaa jirra. Haa ta'u malee irreessan ummata warra qabsoo godhe ijoollee qabsoo gootee haala kana asiin geesse haamata meeqa hidhaman itti naafan itti caban dubartoota ittiin akka malee itti taphataman jara kana aangoomsuu qabna. Isaan warri aangoomuu qabu isaan warri biyya san hiree biyya sanii tajaajiluu qabu. Kanaaf warri alaa dhaqan hanga danda'amutti walitti dhufanii tokkummaa saniin ummata kana gadadoo isaan waggaa lamaan dabra kana keessa dabran keessa beektaa taphaa miti. Hidhaan akkasitti nama meeqaan tam akka bishingaatti waan godhan san tana keessa baasanii aangoomsanii nagayaan Oromiyaa nagayaa keessa akka jiraatan godhuudhaan jedha. Galatoomi abbaa urjiidha. Egaa daawwattoota keenyaanis dhaamsa maayyiitiin qaba. Ameerikaa keessatti paartii lama namni beeka. Kan sadaffaadhaa kan yeroo hedduu namni hin fille nama tokko paartii takkaatu jira. Ralph Nader jedhaniini yeroo guddaa yaada bareedaa qaba. Kana irratti yommuu gaafatanii jaarmoleen mirga siyaasaa dimokiraasii Ameerikaa keessatti ajjeesuu jiran jedhee gaafatamnaan isaanii miti jedheen. Warreen garaaf deeman hogguu abbootii qabeenyaatiif hojjetanii dhimma dantaa biraatiif hojjetanii isaanii miti kan dimokiraasii ajjeesaa jiru ummata warra hin fille warra hoggaa filmaanni hoggaa yeroo guyyaan gaafataman hin argamne isaanii jedheen kan ajjeesaa jiru. Miliyoon 120tu filmaata dabareeratti hin filine kan isa file qaallicha kana filamoo miliyoon 50 hin guutani. Miliyoon 120 sana jeen ka dimokiraasii ajjeese. Har'a garuu uummanni Oromoodhaa mirga isaatiif falmachaa jira. Harargee keessatti akka qondaalonni OPDO kaa'anitti gandummaadhaa fi lagummaadhaa fi amantiidhaa fi miti. Mirga dimokiraasiidhaa falmachuudhaaf akkuma abbaa urjii jedhetti eegallii lammaffaadhaati. Kalee gabrummaa ofirraa buusuudhaaf qabsoofne hiriirree dhumne lafee teenya cabsine har'a ammoo mirga dimokiraasiidhaatiif mirga ofiin of bulchuudha